Oromoon dur haga abbu torba geessutti wal hin fuutu. Barbaachisaadha jechuudha. Dhaloota beekuun barbaachisaadha. Ammallee hiddi dhaloota Oromoo kuni yeroo hawaasa keessa jijjiiramni tokko dhufe namatti hima. Fakkeenyaaf amma yoo if lakkooytan hedduun keessan abbu sadi booda maqaa Oromootti deebitu. Maqaa Oromoo deebuu qofa osoo hin tahin irra guddaan karaa bahaa kaniin qoradhe yookiin Usmaan yookiin Umar warra popular ta'e gartee asaabota jechuudha. Isaanit deebi'ee achi boodaan Oromoon deebi'a. Hedduu isin ajaa'ibsa. Could tell us when the mass conversion, okay, dhiifama naa godhaadha. Ingilifaaniin barreesse. Yeroo hawaasni guddinaan jijjiiramni tokko keessa dhufe jeen jira. Hawaasummaa bulchinsaa fi sirna isaan geggeessan keessatti sirni dhaloota Oromoo hedduudha. Faayidaa qaba. Gosti hoo gosa tana amma buttuu fakkeessanii sababa hedduudhaaf gosa himachuun hamtuu ajaan malee gosti dur mallattoo boonaati, mallattoo kabajaati, mallattootti waliin beekuuti. Oromoon waggaa walitti dhufte ati gostam siin jetti gosa kee yoo himatin ati diina jechuudha. Gosa kee beekuu qabda, lakkaa'uu qabda. Yeroo kana kasii qalanii si nyaachisanii si teessisanii gosa himatan. Jechuun abaluun na bira dhufe jedhanii galata walii ooluu ittiin dhaadatan jechuudha. Gosti yeroo garii hiree namaa kennanii namarraa fudhataniisi. Gosti sirna cimaa hawaasaan itti geggeessaa turanii. Gosti heeraa fi manbultiis qabdi. Jechuun kaawunsilii mataa isiitis qabdi, heeraas qabdi. Heeraas qabdi ammallee akkasumatti hayyuu qabdi gostini. Gumaadhaaf gosti hagam takka haga barbaachiftu hedduun keenya ni beekna jeetiin amanaa. Waa'ee Islaamummaa akkuma Dr. Muhammad Antuqanillee beeku yeroo dheeraa dura bara dheeraadhaaf gaafa abaadirfaarraa jalqabii gaafa asaabotaarraa jalqabii gaafa hijiraarraa jalqabii jechuun Islaamummaa wajji wal quunnamtii qaba karaan kuni. Haa ta'u bal'inaan namni Islaamummaa ka fudhate yeroo kana wanni tokko immoo wanni dagatamuu hin qabne warri Ijiptii Islaamummaa akka siyaasaatti itti fayyadamanii fakkeenyaaf sababa Oromoo jechi jiru kun waaqeffataa irraa wal dha'eef jecha namni yeroo Ijiptii jiru san namni Oromoo jeef hin yaamu. Warri naannoo isaan dhuunfatan reefu Dr. Muhammad dubbatee ture kiiloomeetira 40 magaalaa Hararirraa dhuunfatee bulche malee warri Misraa fi Turkii waliin jechuudha. Tarkoo Ijipshaa warri jaaniin kiiloomeetira 40 ol hin bulchine. Fakkeenyaaf amma burqaa ol yoo kuttan, hirnaa ol yoo kuttan, damiina garaada wanni akkanaa kun hedduu hin jiru. Sababni isaatis lafuma isaan effectively bulchanii lafa kana keessatti Oromoo jettee fi yaamtu bakka sanii maaliif hin jaan bareentumaa reefu jeesan bareentuma xabboo amma manguddoo yoo gaafatte gaafa bareentuma xabboo siin jaan seenaan qabanii akkasi beeytaa jechuu gaafni sun gaafa warri Tarkoo Ijipshaan akka isaan dubbanne isaan godhe. Kanarraa kan ka'e humnallee itti deemanii Islaamummaa akka fudhatan godhanii turanii sababa sanii fi salaata maaree jaanii waan akkasii hawaasa keessa itti ture. Garaadaa fi damiinota dirqama kennanii isaan ummata tumuudhaan kanarraa kan ka'e impreeshina hamaan akka yeroo san jiraatullee godhanii jiran. Waan tokko wanni is yaadachiisuu barbaadu yoggaa seenaa dubbannu waan jaalannu qofa hin dubbannu. Keessaa'uu an akka akademik frontii raayeen xiqqishoo garasiiniin approach godhe waan kana. Kanaaf waan tokko seenaa Oromoo keessatti wanni itti gammaduullee nun barbaachifne yoo jiraate dhiifama naa godhaa. Akkaan dubbisee fi akka manguddoonni himteetti waan hin himaa jiruuf. Afranqalloo wanni guddaan beekamuun kan biroo wadaaja. Wadaanyi kun walitti qabamanii waaqa kadhachuudha. Wadaanyi yeroo hunda wareegaan jalqabaa. Wareegni kun haga kismadaal muruu, kismadaal jechuun qixxaa muruu jechuudha. Achirraa ka'ee re'ee qaluu, akka utumaalessa qaluu, horma qaluu hagasitti deema jechuudha. Wadaanyi gosa lama qabaa. Wadaaja ummataatii fi wadaaja dhuunfaa qabaa.
wadaanyi ummataa kuni warra geggeessu afur qaba kunilleen afuruma qaba harawaaca jaaniini harawaanyi kun waa dhiyeessu wadaajaaf warra waa dhiyeessuun harawaaca jaaniin achi boodaan raabsaa jira raabsaan kataa'ee hiru raabsaa bitaa mirga bulee fi katabeetu jira ani gaagaafas katabaa turee fi katabaa turuu dhabasaan beeku malee hiraat ture katabee fi buleen raabsaa maddi taa'u akkasuma ka dhuunfaatu jira wadaajaati mana keetii godhattu wadaanyaati mana keetii godhattu kun harawaaca akkasuma qaba raabsaanis akkasuma jira garuu agabaaraa fi agabaartichaa fi agabaartitti jira haadha manaatii fi abbaa manaatu warra eeyibaas fudhatee onna jiru jechuudha.